Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenya hundumti keessan nagaa keessanii har'as viidiyoo haaraatiin deebi'ee dhufeen jira. Viidiyoo har'aa keessatti barattoonni baay'een karaa Telegram chaanaalii keenya dhuftanii akkuma nagaa gochaa jirtan qormaanni intiraansii egzaamiin yoom kennama kana jechuun filannoo biyyaalessaa dura moo filannoo biyyaalessaa boodadha jettanii akkuma nagaa gochaa turtan viidiyoo har'aa keessatti qormaanni intiraansii egzaamiin yoom akka kennamu odeeffannoo guutuu isiniif kennachuudha. Dhimma kenniinsa qormaata intiraansiitii wal qabatee odeeffannoowwan dhugaan ta'an odeeffannoowwan soba ta'anii karaa yerootti sooshaal miidiyaa keessattuu karaa teelegiraamiitiin faffaca'aa jiran argaa jira jechuudha. Odeeffannoo inni sirriin qormaanni intiraansii egzaamiin yoom akka kennamu viidiyoo har'aa keessatti isinitti himachuudha. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin turaa isin jechuu barbaada. Osoo galatti kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti hin darbiin barattoonni bara kanaaf qormaata intiraansiif qophaa'aa jirtanii ji'a lama keessatti qormaata intiransii egzaamii eelaadaa kilaasii wajjin qophaa'uu kan barbaadan private kilaasii keenya join gochuuf karaa eelaadaa tuub telegiraam chaanaalii keenyaatti dhuftanii nu haasofsiisuu ni dandeessu jechuudha. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti haa darbinu. Viidiyoo kana laayik gochuun jalqaba. Egaa akkuma jalqaba isinitti himee haala kenniinsa qormaata intiransii egzaamii bara kanaatti wal qabatee odeeffannoowwan barattoota burjaajessan karaa teelegiraam chaanaalii akkasumas immoo karaa feesbuukiitiin tiiktookiitiin barattoonni baay'een odeeffannoowwan dhugaan ta'aniin yerootti barattoonni burjaajaan argaa jiru jechuudha. Odeeffannoonni sirriin intiransii egzaamiin bara kana kennamu yoom akka ta'e viidiyoo kana keessatti isinitti hima jechuudha. Egaa akkuma beekamu baroota darbee fi intiransii egzaamiin yuunivarsiitii fi akkasumas immoo karaa onlaayiniitiin kennamaa turuunsaa beekamaadha. Bara kanas immoo ministeerri barnootaa karoora baaseenii gama tokkoon onlaayiniidhaan akkasumas immoo gama tokkoon immoo barattoota yuunivarsiitii erguudhaan kallattii karaa waraqaatiin barattoota akka qoru kanaan dura karaa teelegiraam chaanaalii isaa yeroo beeksisu arguu dandeenyeera jechuudha. Dhimma kenniinsa qormaata intiransii bara kanaatiin wal qabatee iskeejuulii waggaa ministeerri barnootaa yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessa jiraniif erga jira jechuudha. Iskeejuulii sana keessatti qormaanni intiransii yoom akka kennamu kaa'ee ture jechuudha. Innis waxabajjii 22 irraa kaasee haga adoolessa 10tti yookaan immoo ji'a kurnaffaadhaa gara dhumaatti kaasee haga ji'a 11ffaa gara jalqabaatti akka kennamu ministeerri barnootaa xalayaa yuunivarsiitiiwwan biyya kanaaf ergeen achirraa arguu dandeenyeera jechuudha. Kanaan wal qabatee odeeffannoowwan soba ta'an qormaanni intiransii egzaamii filannoodhaa dura kennama jedhanii barattoonni baay'ee yerootti burjaajaan argaa jira jechuudha. Kun odeeffannoo dhugaarra fagaateedha. Kun odeeffannoo soba ta'eedha. Maalumaan iyyuu ta'u ji'a 9ffaa keessa yookaan immoo ji'a 8ffaa keessa qormaanni intiransii kennamuu hin danda'u jechuudha. Sababoonni akka biraatti kaasuu dandeenyu akkuma jalqaba isinitti hime qormaanni intiransii egzaamiin walakkaan yuunivarsiitii keessatti kan qoraman waan ta'eef barattoonni yuunivarsiitii keessaa immoo yuunivarsiitii keessaa ba'uu kan jalqaban naannoo ji'a kurnaffaa gara jalqabaati jechuudha. Kana jechuun guyyaa tokko kaasee hanga 15 gidduutti ba'uu akka qabanidha iskeejuulii sanarraa akka arginetti jechuudha. Kanaaf barattoonni yuunivarsiitii keessa jiranuu immoo yuunivarsiitii keessa seentanii qoramuu hin dandeessan jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e qormaanni intiransii egzaamiin ji'a 9ffaa fi ji'a 8ffaa keessa matumaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qormaanni intiransii egzaamii yoom ta'uu danda'a? Akkuma ministeerri barnootaa iskeejuulii isaa irratti baaseen ji'a kurnaffaa guyyaa 20 irraa kaasee haga adoolessa 10tti carraan ta'uu isaatii baay'ee guddaadha jechuudha. Sababni filannoon biyyaalessaa ji'a 9ffaa ta'eef qormaanni intiransii ji'a 8ffaa waan ta'uuf ji'a 9ffaa waan ta'uuf hin qabu jechuudha. Kanaaf odeeffannoo kanaan barattoonni akka hin burjaajofne isiniin jechuu barbaada. Walii galatti odeeffannoon jiru kana fakkaata. Yaada keessan koomentii jala nuu kaa'uun dagatinaa. Haga xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma. Nagaatti.